keessan bakkee jira maal fayyada sharafa nu yunamneo warri dandeetti qabda sagalee koo iyyaa nana barsa rabbi keessan sodaadha miidhaan tokko irra ga'u miidiyaan kun luka tokko dhaabatte gaafa garuu kan Oromoo Wallaggaa namni sagalee ta'u namoota muraasa qofan barri keenya maaliif ta'ee barabarsa barri keenya maaliif ta'ee barabarsa dhalli namaa utuma deemu warcaa eekamsa kee yoo nurraa kaafte maal ta'a. Har'anaaf shura ga'ee maaf shalbate dhugaani har'anaaf shura ga'ee maaf gatii dhabe dhugaani. Adeenyu nama kaan kee roome waggaari eessarraati roonaltu ammaas qubattee jirta sin jira maatii makee waliin maatii maan jirre wayyaan badee uffanni badee ijoollee qoraa rukutaman idee beelee sadeetti moollee wanta itti ilaalu dhabne odaan hin jiru uffanni hin jiru manumallee galaan jettan ammas gaaddisa maan qojala keenya fayyuma banaga qorri rukutee ijoollee maal fayyadamu achitti galtanii eenyudha kan galaa isiniin jedhi mootummaa galaan hin jedhu akkasii fedhii keessanii bakkee jira maal fayyada sharafa nu yunamneo kanaan dhalli namaa bulee maal fayyadam amma uummanni kun maal barbaada ree amma gargaarsa akkam akkamii barbaada gargaarsuma jiru sharaas ta'e qoonqoofis ta'e kama irraa barbaachisu nu gargaaruudha kan waama itti gaaddiseeffatu jechuudha amma gargaarsa dhufeenyaa luguma hin fudhanne ni asbaan immanuun lugoo fudhatee galaadhe nu warri galle immoo maal nyaachaa jiru obcaan hin jiru waan jiru galtaniitu sinsila gallee kaan nyaachaa rabbiin achi harka fuune jirra jirtu nagaa keessan ijoollee Oromoo ani jira nagaa kooti ijoollee Oromoo mee namni akka kooti gaafa isinitti ta'e jira laata gaafin koo Somaalii yoo jettani gaafii uummata Wallaggaati waa biraatiin miti jechuudha dhugaa dubbachuuf oo ta'e maaliif jedhaane hanna diba taa'ee jechuudha maaliif jennaan hidhaa takka hin qaba biyyuma nama jiru keessaa jechuudha kalee malee dheengacha jechuudha maatii sadiitu jalaa du'eesi maatii afur natti fakkaata waan akkasii dura ija balleessanii hidhanii ilmeessuma ishiiti achi keessaa baasanii ajjeesanii deebisanii abbaa irratti ajjeesanii deebisanii maatii guutuu irratti ajjeesan jechuudha. Mee ijoollee Oromoo wanti kun isin hundaaf gaafidha maaf callisna maaf dubbiin uummata Wallaggaa kun maal nu callisiisa maaf baanee ni gine yaa ijoollee maaloo lakkii waan dandeessaniin gadi baay'ee dhugaadha uummanni Oromoo amma du'aatiin uummata Oromoo dhageettiin qabu maaliif beektu kanaan gorra jiru Oromoodha jedhama. Andur yeroo uummanni Oromoo yeroo mararaan guddinaa yeroo baqqalaa garbaa mana hidhaa jiranitti Ameerikaa irraa uummanni Oromoo bahee hiyyeetu mana hidhaa keessaa baasa. Hamma garuu duuti uummata Oromoo irraa dhaabbachuu dadhabde uummata Wallaggaa irraa duuti dhaabbachuu dadhabde Oromoon hiyyee isaa dhaga'amuu fi dide Oromoon dubbate dubbiinsaa uummata isaa du'a oolchuu dide Oromoon hiyyee du'a uummata Wallaggaa oolchuu dide ummata Wallaggaa du'a oolchuu dadhabde yaa ummata Oromoo lakkii Oromoon kutaa kudha tokko duuti ilmaan Oromoo sinaa dhukkubu cabni ilmaan Oromoo sinaa okkolchiisu lakkiin callisinaa lakkii waliif kaanii hayyinu lakki biyyan jiru keessatti bilisummaan ummata walma amboo kan bilisummaan ummata Gincii Omaayyuu nan gammachiisan amma Wallaggi dhumetti o kan bilisummaa o kan jiraachuun ilmaan Harargee nan gammachiisu o kan jiraachuun ilmaan Arsii nan gammachiisu o kan jiraachuun ilmaan Jimmaa nan gammachiisu amma Wallaggi dhumatetti maaliif ijoo obooda jedha malee maqaa obootiin uummanni miskiinni dhumaa jira qotee bulaatu dhumaa jira dhugaa nama humnaa oliyyuu natti ta'aa jira dhugaa rabbi erga guyyaa halkaniiti akkamitti akkam bulee akkanatti bulee natu beekan irratti hin bilbilina mee uummata kanaaf sagalee haa taanu maal balleesse uummanni Wallaggaa uummanni miskiinni uummanni yoo dhoobatti aannan buusee sii kennu uummanni yoo beelofte cabsee sii kennu maal balleesse Oromoon maal balleesse uummanni Wallaggaa zarii dhuguugan irratti godhamaa jira lakki yaa Oromoo hayyinu kanatti dhagaame mana tokko keessaa namni 8 namni 9 dhuga mucaan kun biyya isaatii biyya isheetii gaafa galtu uummata dhumate uummata bakka maatii ishee uumaan jirre tokko galtamman sin gaddisiisa uummata Oromoo doonarra ga'e hoo maalan jedha maaltu natti dhagaama uummata Oromoo hayyinu lakki wal maraatu tokkotu akkana jedhee ture fayya buleessi namaan na'u itti facaasi walaa ga'u jedhe yaa Oromoo
waan nuti Oromoon kutaa Wallaggaa maatiin keenya taane Rabbiin isin hin godhin. Rabbi Oromoo kutaa biraatti akkas hin fidin. Oromoo kutaa Jimmaatti hin fidin. Oromoo kutaa Arsiitti hin fidin. Oromoo kutaa Harargeetti sanutti fide kana Rabbi isin hin fidin. Isinitti hin fidin. Gaafa Oromiyaa kutaa 11 keessaati kutaan tokko kutaan biraa gaafa waa tokko ta'u miidhaan tokko irra ga'u miidiyaan kun luka tokkoon dhaabattiin. Gaafa garuu kan Oromoo Wallaggaa namni sagalee ta'u namoota muraasa qofan keessumaatii ustaazonni sheekonni raayyaa abbaa maccaa fi ustaaz Sufiyaan jirtuu yoo awwaalamnee dagatamnes achitti galata rabbii tas geenye jirra akka jirrutti akka dhiiteen hin haftu silaa ganaa bariiti duuneetis hin dabarre silaa lubbuudhaan jirra akkuma warra dhumee dukkana keessa jirra nuun dagatinaa yaa qomoo nuuf dhagahaa yaa firaa akka hattuu qabamtee roorrifamaatii jirra akka jiruutti hin jirru akka hin taanetti jirra kan lubbuun darbee oli isa lubbuun jiru gadi walakkaa kana jirra osumaa lubbuun jirru jiruudhaaf hawwuu jirra maal goon hojii rabbiiti kan kaaliqa tokkichaa jaalleewwan wajjin turre kalee waliin hojjechaa tiksiteen aannan dhuguu jira loowwan isaa tikfachaa gabareen makari jira waan facaase murachaa naggaadeen daldaluu jira kan bite gurgurachaa nuti maharramaa jirra taffiif hin jiraan hooqqachaa badii malee akkas ta'uu keenya keessa gubachaa kunoo jiraachuu jirra maaf wal daganna Oromoo maaf wal ganna maaf wal irraanfanna lammiin teenyaarra Wallaggaa ummanni teenya ummanni miskiina ummanni nagayaa dhumaate akka malee gaggeeffamu jira. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. waan akka malee gara namni haatu obsine nama nu dubbatu illee dhabne jira. ummanni kabajamaan ummanni jaallatamaan ummanni Wallaggaa yeroo maatara rakkoo akka malee siqaa akka malee keessummeessu jira jechuudha. Kaleessa guyyaa ayyaanaatiin silaa namni waan qabu dibatee uffatee miccate ayyaana isaa godhatu akka amantaa ofitti ayyaana ofii kabajatu ummanni keenya kalee ajjeefamaa buqqaa oolee jechuudha. Kaleessa waraana faannooti maali wal ganna maa sagalee waliin taanu maaf waliin iyyine nu wal malee firan qabnu nama nu dirmatu yaa Oromoo obsine lakkoo akka malee keessummeessu jira ummanni keenya dhumaate akka malee keessummeessu jira. Abbootii keenya kabajaan taanii ilmoo ofii keessa taantu buqqa'u jira ajjeefamu jira reebamu jiran kabajaan taanii ilmoo ofii guddifatuu danda'antu har'aa tana salphatee ari'amee ajjeefamee beela'u jira jechuudha. kaleessaa kana waan dalagame uummata keenya Wallaggaa irratti waan akka malee nama ajaa'ibaati. Miidiyaan takka dubbatu hin jiru sooshaal miidiyaa irra namirraa dubbatu hin jiru jechuudha. Uummata akkas dhumachuu jiru osoo uummata akkas dhumachuu jiru arguu namni keenya gadi ni taphata ni qofa. Hayyoonni Oromoo marraan dubban aktiivistoonni Oromoo marraan dubban marraan iyyina uummanni kun lammii keessanii Wallagga badee isin haftanii uummanni Wallaggaa dhumate uummanni kutaa biraa hafa. Kadhumu jiru ummata waa balleessu miti ummata waa godhu miti kadhumu jiru ummata nagaya ummata mootummaa kana malee waan biraan beeyin ummata abiyya foto abiyyi illee beeyin ummata foto maarroo illee beeyin ummata nagaya miskiina qotatee jiraachuu jirutu yeroo ammaa tana keessa dhumachuu jira. Siyaasa kam irraa bilisa siyaasa kam takka quban qaban uummanni keenya maali jedhee maaf dubbanneef ummata kana maaf sagaleen taaneef arguu jirtan dhaga'uu jirtanii moo uummanni Wallaggaa kun ummata Oromoo miti isa Oromoo Wallaggaa keessatti akka dhumachuu jiru kun Oromoo miti maaf furmaata takka keenyeef hayyoonni Oromoo maa gabbaan irraa dubban yoo hayyoota baay'ee qabna kan maqaa Wallaggaatiin jiru yoo beektota baay'ee jira kan maqaa Wallaggaatiin jiru kan mootummaa kana keessa jechuu jiru kanaaba siyaasa kamii kanaaba siyaasa hundee keessa jiru rakkoon lammii keessanii maasin yaachifne dhumaatiin uummata keessanii kun maasin yaachifne uummanni keenya dhumatee kana bilisummaa eeggatanii Wallagga dachiirraa dhumatee Arsiin ta'a Wallagga dachiirraa dhumatee Jimmaan qofaa bilisooma Wallagga dachiirraa dhumatee Harargee qofaa bilisooma maal uummata kiyya maa wal daganna maa wal ganna nuufiyyaa sagalee nuuf ta'a uummanni keenya buqqa'u jira ajjeefamu jira reebamu jira badii takka malee jechuudha. Waraana faannootiin aanaan meeqa qabamee aanaa qabatan san keessatti uummata nagaa buqqisu jira nafxanyaan diina kaleessas diina arras diina የሚሊልክ ዘሮች የኛ ጠላት ነው ማለት የኛ ጠላት ማለት ነው። ኦኬ ደለጋ አባቱን ዛሬ ከሌሰን ኑረት ወዳን አረለ ዲቢያኒ ኑረት ወሉ ጀነቾ ሲንገማቺሲን ሲዱኩቡ ነቢን ሲሃዱ ኩቡ ሲቲሃዳ ጋሙረኮን ኡመተ ገኛ ኩን ወናረ ወለጋ ረጋው ጅሩ ኩን ጋፈችራ ዋቴ ሲያንቀተተ ያዲን ኡመተ ገኛ ነጋዱ መቹ ጅር ምስኪነ ቤለው ጅራ ቡቀው ጅር ማሎ ሰገሌ ኑፍታ ኑፍለለባ ኑፍያ ወሪዳን ዲቲ ቀብደ ሰገሌ ኮ ኢያየና ነበር ረቢ ኬስን ሶዳ ዋቀዮስ